Ashama akkam jirtanii jaalatamoo fi kabajamtoonni ilmaan Oromoo egaa amma dhaamsa gabaabduu qeerroo Amboorraa wanni isin uummata Oromoo waliigalaaf kennan dhaqqabsiisuu yaalii gochuudhaafi yeroo ammaa kana keessatti magaalaan Amboo Bishooftuu caalaa bakka itti matarayyeesiin kilaashiidhaan jalqabamee amma gara matarayyeesitti jijjiiramee jira. Kanaafiyyuu waajjiraalee adda addaa irratti tarkaanfii fudhatanii jiranii uummanni Amboo egaa amma yeroo ammaa kana keessatti wanni isaan dhaammatan akka karaan ciramu Oromiyaa waliigala keessatti akka karaan kutamu akka buufata benzinaa irratti akka xiyyeeffatamu kana godhamee kana wanni isaanii dhaamsa dabarfachaa jiran waliigala Amboo keessatti amma yeroo ammaa kana keessatti Bishooftuudhaa ol lolatu deemaa jira. Lolli deemamu kun kan dhukaasamu meeshaa gurguddaadha. Matarayyeesii dhukaafamaa jira. Uummanni adda adda citee jira bakka lamatti kutanii jiranii uummanni aarii keessa darbeet boo'icha dhiisee sirbaa jira. Amboo gara waraanatti gara dirree waraanatti jijjiiramtee jirti. Waliigala Oromiyaa keessatti haala kanaan hundi keenyayyuu wal qabannee haa kaanu jabaadhaadha qabsoo bilisummaa malee duuti duubatti nun deebisu ilmaan Oromoo dhuman bilisummaadhaan dhiigni isaanii kafalamuu qaba waan jechaa jiranii waliigala Oromiyaa keessatti yeroo ammaa kana keessatti ilmaan Oromoo naannoo Bishooftuu irratti dhuman waliigala Oromiyaa irraa dhufanii kanaafiyyuu qabsoon kun amma itti fufee jira. Amboo akka malee waraana irra jiranii kan dhukaasu hin beekamu wanni isaan itti dhukaasan hin beekamu. Poolisiin tokkollee karaa irra hin jiru agaazii qofa agaaziitu uummata hiraarsaa jira. Waraana agaaziitiin dhukaasni banamee jira. Tarii wanni shakkamaa jiru poolisii Oromiyaa fi agaazii walitti deebi'ee jira hin beekamne garuu duraan akkaataa dhukaasni jalqabame kilaashii dhukaasaa turaniidhaan amma immoo gara matarayyeesitti jijjiiramee jira. Uummanni kana keessaanuu hin dheechisaa hin sirbaa du'a ijoolleen achitti Bishooftuu irratti wareegamte reeffi ijoolleellee gara Ambootitti seenee jira. So kanatu waan kanatu amma deemaa jira. Kanuman isin dhaamuudhaaf as deebi'ee jabaadhaadhaa jechaa jiranii. Egaa sheerii godhaatii uummata Oromoo hunda waliin gahaadha akka karaan citu akka buufata benzinaa irratti akka uummanni Oromoo xiyyeeffatu wanni agaazii walii gadi oofu wanni helikooftara walii gadi oofu benzina jechuudha. Benzina kana gubanii fixuun Oromiyaa keessaa dirqama ta'ee jira. Lubbuu ofii oolfachuudhaaf benzina kana gubuu qabdanii magaalaa xiqqaa fi magaalaa guddaa Oromiyaa waliigala keessatti kana dhaamsi isaan dhaammachaa jiran. Kanaafiyyuu jabaadhaadhaa injifannoon kan uummata Oromooti. Warra du'eef immoo Rabbii jajjabina nu haa kennu. Obboleeyyan keenya nurraa dhume haadha keenya nurraa dhume ijoolleen nurraa dhume. Kanaafiyyuu duuti nama ammallee Amboo keessatti illee akka namni du'aa jiru kanatu himamaa jira jechuudha. Amma sa'aatii kana keessatti Amboo keessatti namni dhumaa jira. Kanaafiyyuu wanni odeeffannoon jiru kana fakkaata. Guyyaa gaarii qabaadhaadhaa walitti deebina. Odeeffannoo biraati.